waadaan keenyi aariidhaan diigame. Ani maqaan koo NN jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe jiituu Oromiyaa Bahaa Harargee magaalaa Dirree Dawaarraa kiiloomeetira 8 irratti kan argamtu Malkaa Jabduu bakka jedhamtu keessatti. Umriin koo barnootaaf akkuma ga'eenis magaalaa Dirree Dawaarraa kiiloomeetira 62 kan fagaattu Jaarsoo bakka jedhamtutti kutaa tokkorraa kaaseen barachuun eegale. Kanan bakka hin dhaladhe irraatii bakka sana na geesse bu'aa wayii jireenyaati. Abbaa kiyyatu magaala sana keessa jiraata. Haati kiyya anaan gadameessatti baattee abbaa koo waliin wal dhabuun walirraa gargar ba'anii yeroon waggaa 4 guutu abbaa koo biratti guddachuun eegale. Anis yeroo waggaa 3dhaaf abbaa kiyya bira ergan jiraadhee booda abbaan koo du'aan addunyaa kanarraatii ni boqota. Erga kanaatii haadha abbaa koo akkoo kiyya bira achuma magaalaa Jaarsoo keessa taa'een hanga kutaa 8tti ergan baradhee booda kutaa 8ffaa hanga 10ffaa immoo gara haadha kootti deebi'een barachuun eegale. Barnoota kutaa 10ffaa akkuma xumureenis qabxiiwwan naaf hin dhufneef dippiloomaa kiyya kolleejjiidhaa barnoota rooddi koonistirakshinii barachuun eegale. Haa ta'uutii garuu ammas harmee kiyya bira taa'een akkan baranne rakkoon na mudachuu jalqaba. Haati kiyya erga abbaa kiyya irraa gargar baatee nama gara biraatti heerumteetti. Namni kun ijoollee isaarraa baay'ee adda na fo'ee ilaala. Gonkumaa argaa kiyya hin jaallatu. Waggaa 4 ergan bira taa'ee booda yeroo kolleejjii dhuunfaadhaan barachuun eegalu sababa kiyyatti haadha kiyya waliin baay'ee walitti bu'uu waan jalqabaniif mana dhiiseefiin humna otoo hin qabaatiin kareeffadheen barachuun eegale. Rabbi isinitti hin ergiin malee kan akka rakkinaa gadi nama qabdee namaa gadi nama gootu hin jirtu. Wanta hiriyoonni koo uffatan uffata hin uffadhu. Wanta nyaatanis ani gonkumaa nyaadhu. Mana barumsaa hiriyoonni koo nyaatanii yeroo dhufan ani garuu homaa nyaata afaan koo irra toon dabarsiin daree taa'een baradheen gara manaatti deebi'a. Homaas silaa yeroo hedduu mana keessa homtuu waan hin jirreef garaa qullaa bishaan dhugeen sa'aatii dheeraa ciiseen yoon danda'e gara galgalaa hojii barbaaddadheen jireenya kiyya dabarsa. Firas ta'e obbolaa ani siif jira naan jedhu tokkollee waan hin qabneef gaafa beeluun naaf gamu ija abbaa buddeenaa dandamadheen haadha kiyyaan beela'eera jedheen nyaata kadhadha. Ilmoo ishee waan nan ta'eef yoo jiraate mana keessaa yoo hin jiraanne immoo ollaadhaa naaf fiddee yoo qabaatte maallaqa naaf kennuun yoo abbaan manaan ishee mana jiraate dhiphachaa yoo immoo hin jiru ta'e otoo inni sin argiin dafii deeminaan jettee haati kiyya na gaggeessiti. Haala kanaan barnoota koo waggaa 3 baradheen hin xumure. Eebbifamus hojii argachuun garuu ammallee baay'ee ulfaataa waan natti ta'eef otoon hojjedhu barnoota kiyya digirii isaa barachuu nan eegale. Yeroo kanatti garuu akka duraanii guyyaa guutuu mana barumsaa ooleen beeluu hagabuudhaan kanan rakkadhu otoo hin taane guyyaa Qidaamee fi Sanbata dura barachaa wiixataa hanga Jimaataatti immoo magaalaa Dirree Dawaa hanga Harariitti hojii garaagaraa naanna'ee hojjechaa jireenya kiyyaa gaggeeffachaa jira. Haa ta'uutii garuu jireenya koo keessatti wanti hedduun na hiphisaa jiraatan illee kan akka jaalallee kootii guyyaa guyyaadhaan na miidhu garuu gonkumaa hanga har'aatti nan mudanne. Jaalalleen kiyya kan jiraattu biyya ormaa Saawud Arabiyaadha. Aniif isheellee kan wal barre toora sooshaal miidiyaa Feesbuukii kan jedhamuuni. Erga waliin haasofnee yaada wal jijjiirree booda ani gaaffii jaalalaa dhiyeesseefiin isheen illee yeroo booddee gaaffii jaalalaa kiyya keessummeessite. Erga kanaatii onneen jaalalaa kiyya yeroo jalqabaadhaaf naaf banamtee anis jaalladhee isheenis na jaalladhee waa hundaan waliif ta'uu jalqabne. Bara kana jaalallee wal lamaan gidduu kan rakkisu wal amanuudha mitiire. Ishiin garuu akkana naan jechuun anaan illee amantaan qabu cimsite. Ani
nama tokkodha. Sanuu dubartii waan nan ta'eef dhiira hedduu waliin taphachuu nan danda'a. Haa ta'uutii garuu waa hundaan olitti kan na argu Rabbidha waan ta'eef akka ati na waliin taatu guutummaa guutuutti waan hin fudhadheef toora feesbuukii kiyyas Imoos Teelegiraamis waan barbaadde akka barbaaddetti kan koo fayyadamuu dandeessa. Jaalachuun anaaf takkumaa jettee natti dubbatte. Anis bara kana dhuguma dubartiin akkanaan jirti jedheen ofii kiyyallee akkaawuntiin qabu hundumaa dabarseen kenneefi. Anis ta'e isheen yeroo argannetti waliin qofaa sona. Ani hiriyoota koo dhiiraa, isheen hiriyoota ishee dubaraa yookiin immoo obbolaa kan dhiiraa waliin taphatti malee haasoo nama waliin dhaabneerra. Erga kanaanis baay'ee jaalladheen jireenya koo boriif ni taati jedheen amaneen borii koof nan murteesse. Waa'ee kaayyoo karooraa boriif hin qabu boriif qabdu waliin haasa'uu jalqabne. Waadaa namni gidduu keenya hin galle garuu immoo Rabbi teessoo isaarra taa'ee anaaf ishee arguun kakannee ani biyya keessa isheen biyya ormaa teessee walii galle. Jaalalli keenyi bulee dabalaama dhufe. Haa ta'uutii garuu gama kootiin yeroo booddee rakkoonni uumama. Ani hojjedheen wanta nuuf barsiisuuf waa'ee rakkina koo immoo jaalallee kootti kana jedhee dubbatachuu waan hin barbaanneef yeroo hundaa toora sooshaal miidiyaa fayyadami jettee na kadhatti. Ani garuu dalagaan qabaa. Barnoota waliin yeroo hundaa fayyadamuun natti ni ulfaata. Gaafuman seeni mallattoo siif godheen waliin haasofnaa jedhee yeroon gaafadhuuni ati toora lakkoofsaa bilbila gara biraa qabdamoo kanati jaalallee kee waliin haasa'uu hin barbaanne duubni kee ilaalamuu qabaa jettee yeroo natti dubbattu aareen bilookkin ishee godhe. Amala koo keessaa kan ta'e tokko wanni tokko haala neekeen adda yeroo natti dhufu miirri aarii dafina keessatti uumama. Ishiin garuu hiriyoota kiyya bira deemuun maal ta'ee maal rakkateetii rakkoon akkanaa nu gidduutti uumamee jennaan bilookkina godhee maalii waa'ee isaa rakkoon jiramooyii jettee yeroo gaafattuuni hiriyoonni koo haala nani keessatti jiraadhu bu'aa bahee jireenyaa ni argu tokko lamaan isheetti himanii. Erga sanaa isheenis akkan bilookki jalaa baasuuf karaa hiriyoota koo na kadhattee bilookki jalaa baaseen ammallee waliin taphachuu jalqabne. Dhiifama naaf godhii atis kana duratti seenaa jireenya kee waan natti hin himneef si hubachuu hin dandeenye. Kanaan booddee bakka rakkatteetti yoo na gaafatte ani bakka kamittiyyuu siif hin ta'a sin gargaaraa jettee na jajjabeessitee walitti araaramnee ammallee waliin haasa'uu eegalle. Sababa isheetti harka kiyya gara Rabbiitti ol kaaseen si'a hedduu galateeffadheera. Keessa kootti isheen wanta baay'ee na dandeessi. Bu'aa bahiin jireenyaa amala garaagaraa narra kaa'ee waan na jiruuf dubbiitti dafee aaruu nama arrabsuu lafaa ka'anii mataa dhukkubsachuu jireenya jibbuu fi kanneen kana fakkaatan oolmaa jireenya kooti. Waan kana hundumaa garuu jaalalleen koo tole jettee na dandeessi. Yeroon arrabsu jecha naaf hin deebistu. Yeroon aaru hin obsiti. Yeroon bilbila irratti cufu deebistee ofinaaf bilbilti. Gochaan ishee anumatti deebi'ee yaa Rabbii mucaan kun cubbuu hedduu narraa qabdi akkuma garaa ishee bal'iste maaloo anaafis garaa naaf bal'isi jedheen yeroo baay'ee nan kadhadha. Haala kanaan otoo jirru garuu jaalalli ittuma dabalaa waan deemuuf dhimmi ana biraa yeroo dhabuu ishee akka ani ishee jibbee jirutti fakkaatee itti mul'ate. Yeroo kana isheenis namni hundi deemeetuma naannee natti deebi'aa jettee yeroo hedduu natti haasa'uun miira addaa keessa na galchite. Jaalalleen koo kun nama kaayyoof karoora isheetiin deemudha. Ta'us garuu ana biraa dhimmi yeroo kennuu sababa duuniyaa kanaatti naaf waan hin danda'amneef ammallee rakkoo na gidduutti uume. Yeroo natti dubbattu aareen bilookki ofirraa godheen aariin koo yeroo narraa darbu bilookki jalaa baaseen akkuma durii na haasofsiisti jedhee yaadus jaalalleen koo garuu haasofsiisnaan illee na jalaa qabu diddee. Har'a erga waliin dubbachuu baannee walirraa fagaannee baatii 3 lakkoofsisneerra. Wal malee jiraachuu hin dandeenye jennee waadaa waliif gallee turre. Waadaan keenya garuu ani amma wanta naaruuf aariidhaan nyaatamee na jalaa bade. Akka gara kootti deebituuf yeroo hedduu bilbileen yeroo hedduu barreesseefiin dhiifama ishee argachuu hin dandeenye. Wantan godhuuf wantan dhiisu wallaaleen kunoo yaada koo isiniif dhiyeesseetiin jira. Ammallee hojjedheen of barsiisaa jira. Hanga ammaatti
ammaatti jireenya koo keessatti hin boqonne. Abdii kan naaf taate ishee qabadheen gara fuulduraa karoorsuu kan hin jalqabe jaalalleen koo na hubachuu dadhabdee kunoo narraa fagaatteetti. Baay'ee immoon ishee jaalladha. Beektuu obsituu dubartiin akka ishee addunyaa kanarratti anaaf biqilee hin jiru. Mee yaa hiriyoota koo hanga dhumaatti ishee waliin akkan ta'uuf jecha ittiin dhiifama naaf taasisuu danda'u komentii jalatti naaf qoodaatii jireenya koo tasgabbeessaa. Ana obboleessa keessan NA magaalaa Dirree Dawaarraa ulfaadhaa nagayaatti galatooma. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenyi NA as magaalaa Dirree Dawaarraa nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 jecha ittiin dhiifama gaafatee jaalalli isaa kana gara isaatti deebitee gara isaatti deebifatee jireenya jaalalaasaa kana dura jaallatu jiraachisuu kan danda'u tooftaattiin dhiifama gaafatu yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaaddellee kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Laayikii fi sheer gochuun illee chaanalii keenya deeggaraa jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture hani gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.